Oltiin nagaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo torbee kana ka xumuraa qabannee dhufnee jirra. Namoota ajjechaa Hacaaluu booda hidhaman keessaa 8 har'a mana murtiitti dhiyaataniiru oolmaa dhaddachaa harkaa qabna. Ijoolleen lama Reedwaan Amaanii fi Yusuf jarrituun ijoollee lammii Ameerikaatii jarri waliin akka gadhiifaman jedhamaniirani. Duula maallaqa walitti qabu maatii aartist Hacaaluu Hundeessaaf taasifamaa jiru ilaalchisee Dassuu Tafarraa waliin turtii gabaabaa gooneera. Lafa tunatti dukkanaa'e Hacaaluu dhabuun akkan of dhabeetti yaade yeroodhaa fi baay'ee yeroo rakkina keessa turre hundi keenya naasuu keessa. Hidhaa lammiilee Itoophiyaa biyya Saa'udii fi hidhamuu nama siyaasaa Lidatu Ayyaalee ilaalchisees gabaasa qabna. Ani bakka laatoomaati. Hoogganaa paartii Dimokiraatawaa Itoophiyaa kataan obbo Lidatu Ayyaalee har'a magaalaa Finfinneetti to'annoo jala ooluu isaanii dhaabni isaanii hime. Obbo Lidatuun hidhamuu kan nuuf mirkaneessan pirezidantiin paartii isaanii obbo Adaanaa Taaddasa sababa hidhamaniif gaafanne kana nuun jedhan. Eeyyee hidhameera. Har'a sa'a 4:00 irratti poolisoonni federaalaa qabaniiru. Kan qabame Finfinneettidha. Poolisoota ajaja mana murtii qabatantu qabe. Mana murtii aanaa Bishooftuurraa ajaja akka hidhamu kenname qabatanii turan. Ajaja mana murtii sanarratti ifatti akka kaa'ametti kan shakkaman hokkora Bishooftuutti uumame ture qindeessiteetta maallaqaanis deeggarteetta kan jedhuun himataman. Bu'uura kanaan poolisiin federaalaa poolisii Oromiyaatti dabarsuuf fuudhee gara Bishooftuu osoo geessaa jiru ofuma isaatii bilbileenatti hime. Ajaja mana murtiis suuraa kaasee naaf ergeera. Ajaji sun kan bahe adoolessa 3 yoo ta'u kan mana murtiitti isa himate poolisii Bishooftuuti. Bakka argametti nuuf haa qabamu jedhamee ajajatti bahee tureen har'a kan hidhame. Dhimmicha hordofaa jirra. Abukaatoo keenya waliinis dubbataa jirra. Fuulduraaf odeeffannoo jiru uummata biraan geenya. ያሉ መረጃዎችን ለህዝብ ምናደርስ ነው። Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee namoota to'ataman keessaa lammiilee Ameerikaa kataan Reedwaan Amaanii fi Yusuf Bashir mirgi wabii eegamee fi akka gadhiifaman manni murtii ajaje. Reedwaanii fi Yusuf dabalatee namoonni 8 har'a mana murtiitti kan dhiyaatan wayita ta'u 6 isaanii irratti manni murtii yeroo qorannoo dabalataa guyyoota 7 hayyameera. Oolmaan dhaddachaa har'aa akkam akka ture abukaatoo keessaa tokko kataan Kadir Bulloo Eeliyaas Mulugeetaatti himaniiru. Ijoolleen lama Reedwaan Amaanii fi Yusuf jarrituun ijoollee lammii Ameerikaatii jarri waliin akka qarshii 6,000 kafalanii akka gadhiifaman jedhamaniirani. Meebii adda buluu danda'u garuu maallaqni qabameen booda manni murtii mirga eegeetii jira kanuma ka jiru. Kan wal ilaalchise ammoo beellamni isaa guyyaa 7 moo guyyaa akkana kennanii gaafa 24 akka Habashaatitti poolisiin wanna isaa fuudhee akka dhiyaatu jedhamee ajajamee jira. Dhaddachi iddoo biraa ture miti? Kan beellamatti nu qabanii turanii asii yeroodhaaf bakka itti gargaaramaa turan Lidataa naannoo jedhamu sanitti ture. Haa ta'u malee aga sa'a 9 caalaa turreeti dhannee gaafanne maalii wanti akka namni mursiimaaf akkana godhaa beellamatitti qabee yookaan gaafa leegaatitti qabeetti kan nu beeksisuu qabaa ture. Namni kunoo maatiinis warri gaazexeessitaallee maatiin abukaatoo rakkataa jirraa jenneen gaafanne achi bilbilaniiti araadatti ilaalamaa agasiif haga isin dhuftanitti hin eegama isin eenna jedhanii akka nu jala dabarre abukaatota gara nama 4 dhiyaannee turre akka jalaa jarri dhaqqabuu hin dandeenye ani dhaqee achisaa argameetti falmii barbaachisaa ta'e gooneeti. Ijoolleen achirratti wanti dubbatan jira keessattuu kanneen hafan. Gaafii kaasaniiranii gaafiin adda addaa ka'ee fakkeenyaaf xiqqoo saakii kan nama godhu akka gaafiititti kaasee mana murtii of eeggannoo itti kennisiise maali Jombaa Huseenii afaan Oromootiin maatii ofii dubbisnaan afaan Oromootiin dubbachuu hin dandeettu kan dubbachuu dandeessu afaan Amaaraatiin qofa jedhanii organ jennaani manni murtii kana kaasee sababni isaa maali maasiin jettee jedhee gaafate jennaan dubartiin tun dubartiidha poolisii akkas goote. Siinii maal jettee ani afaan Amaaraa Oromoo waan hin beekneef kan jedhu sababa dhiyeessite manni murtii poolisiin waan kana raawwatan gaafa 24tti qoratamanii dhufanii riipoortii akka godhanii akka murtiitiif ibsa maaliif akka goote jedhanii ajajamanii jiran kana akka itti walli kana fakkaata. Gidduutti immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Itoophiyaan sa'aatii 24 darban keessatti namoota 760 irratti koronaa vaayirasii argite. Ka qorataman 7,264 namoota 3 har'a du'an dabalate lakkoofsi namoota du'anii 200 gaheera.
Godina Booranaa Aanaadhaasitti ogeessonni fayyaa beeyladaa wal'aansa baqaqsanii yaaluu sa'aatii 3 ol fudhateen sa'a tokko keessa pilaastika kiiloogiraama 50 baasan. Amma durallee haaluma wal fakkaatuun sa'a biroo wal'aanuu himu ogeessi fayyaa beeyladaa Dr. Firaawol Waaqoo. Horiin yeroo baay'ee yoo hanqina nyaata qabaate yookaan mineraalota kaalshiyeemii foosfarasii yoo qabaate pilaastikaa nyaachuu danda'a. Ji'a tokko dura hojjannee turre yeroo sanatti gara pilaastika kiiloo 20tti tilmaamamu garaa baasnee turre horii tokko keessaa. Naannoo Kibbaatti walitti bu'iinsa jiraattota godina Koonsoof aanaa addaa Allee keessatti uumameen yoo xiqqaate lubbuun namoota 17 yoo darbu namoonni 21,000 lammoo qeerraa buqqaan. Waldhabdeen kun kan uumame lafarratti akka ta'e BBCtti kan himan bulchaan aanaa Allee obbo Kaarraa Maammoo gaaffichi ka turee fi hoggansa qaamolee lamaaniin mariin irratti gaggeeffamaa akka ture himaniiru. Namoota ajjechaa Hacaaluu booda hidhaman irra hedduun haala mirga isaanii eegeen qabamanii akka jiran koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksise. Manneen hidhaa 3 namooti kunneen keessatti hidhaman daawwachuu kan hime koomishinichi hidhamtoonni yaaddoo koronaa vaayirasii akka qaban hime maatii waliin wal arguu fi komeewwan xixiqqoo kaanis qaban akka sirratu yaada dhiyeesseera jedhe. Keeniyaan namoota koronaa vaayirasiin qabaman waliin tuttuquu qabu jette namoota 13,000 ol barbaadaa akka jirtu beeksifte. Namooti kunneen lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii akka malee dabaluu isaatiin humna mootummaa ol ta'ee ka haga ammaa hordofamanii adda hin baafamne ta'us ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Oduun isaan kanneen. Gabaasa kayitaanutti wayitan cehu ammoo lammiileen Itoophiyaa hedduun manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti ji'ootaaf rakkachaa jiraachuu BBCtti himan. Mana hidhaa daran dhiphaa ta'e keessa haga nama 300 ta'anii walitti rukkatanii hidhamuun rakkoo guddaaf saaxilamanii akka jiran kanneen dubbifne ni himu. Bakkeenitti argamu mana hidhaa Riyaaddi Tariqal Karbiyyaa mana hidhaa Shimeesii Tariqal Karbiyyaa mana hidhaa guddaa. Yeroo ammaa kana baatii 5 jirraa kan jihaad jiraa kan kana walitti jiraa. Yoo baay'ee irra dabalaa jiranii namni jala galaan jiru amma yeroo ammaa kana baay'inaan namni gurfaa tokko keessatti amma dhibbaama. Hanga dhaabbachaan bulutti gahee jechuudha namni jechuudha. Abbaan millatee nama laaban jiru jarri nama dubbisu. Haali yoo jenneen mootummaan keessanoo sin jibbee singilchaan jiru maal abbaa keessanii ta'a malee nama tokko mana yaalaa geessan jira yeroo ammaa kana namni haala rakkisaa gubbaa jira. Hayyee nyaata sinii dhiyeessu namni yoo dhukkubsate mana yaalaa ni geessu. Mana yaalaa geessu miti waa tokko namni nama dubbatan jiru jarri nama dubbisu. Mootummaan keessanoo sin jibbee maal abbaa keessanii jaanitu. Reebichi jira mana hidhaa keessa. Reebichi guyyurraa torbaan kanammaa dabaleera waan ta'een barree guyyurraa akkanumatti mootummaa tokkoon ta'anii olutaalanii tuma haliidhaan nama tumaalanii. Ani biyya kana aga dhufe waggaa 2 karaa baarattiin dhufee jechuudha. Haalli amma keessa jiru haala cinqii guddaadha. Ka fedhan immoo salsalata harka walitti hidhanii tumaan nama waa dubbate akkasitti salsalataan hammaama akkasitti salsalataan dhagaa cinqii kana keessa jira. Imbaasiin waa takka kana jedhee akka gaafa dhufee foormii nu guuchisiisee namni nutti dhufu hin jiru. Namnummaa haalu tokko hin jiru. Maqaan koo Ibraahim Sheebiitiin jedhama. Kan jiraadhu biyya Saawud Arabiyaa keessan jiraadha. Akkanatti mana hidhaa keessa jirra baatii jaageenya eegee hidhamne asuma namni nama dubbisu hin jiru. As keessa baay'ee rakkachuu jirra. Nuti nagaan karaa biyya teenyaa galuu barbaanna. Hedduu rakkatu jira mana hidhaa keessatti baatii jaageenya jirra. Amma nama meeqa as keessa nu biraa dhumee jira. Mana hidhaa keessatti manni hidhaa akka jiraannu Alqasiin bakka jedhamtu Bureedaa baatii jaageenya jira as keessatti baay'ee rakkatu jirra. Ijoolleen Oromoodhaa nama meeqaatu mana hidhaa keessatti dhumaa jira. Akkanaaf dhukkubnillee asitti dhukkubaallee saaxilamuu jira namni asii kan mataan garagalee kan qabuuti sagalee akka nu taatan barbaanna. Hidhamtoota kanneen ka dubbise Zalaalam Taaddasa ture. Saawuditti Daayirektara Qoonsilaa Itoophiyaa jiizaan jiru ka ta'an Abdul Qaadir Abduu Yaasiin Saawud Arabiyaa keessa lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa garaagaraa keessa jiran 16,000 ol ta'uu dubbatu. Lammiilee kanneen biyyatti deebisuufis hojjechaa jirra jedhu. Aጠቃላይ ወደ 16,000 Manneen hidhaa fi wiirtuuwwan diippoorteeshinaa keessatti lammiilee 16,000 oltu jiru. Hedduun isaanii bishaanirra ce'anii hojii barbaacha kanneen dhufanidha. Kanneen keessaa muraasni ammoo yeroo 2 haga 8 irra deddeebiin kan dhufanidha. Lammiileen kun walitti rukkatanii baay'achuun mana hidhaa keessa akka jiranis ni beekna. Iddoo nama 150 qabachuu danda'u keessa haga nama 300 hidhamaa akka jiranis quba qabna. Gara biyyaa deebi'uu warra barbaadaniif nutis gara biyyaatti akka deebi'an barbaanna. Duratti waliigaltee godhame irratti hundaa'uun yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa akka galan godhaa turre.
Amma garuu haala addunyaan itti jirtuu fi humna biyyi keenya qabduun rakkisaa ta'eera. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmadii fi Ministeerri Hajaa Alaa kallattii ka'an irratti hundaa'uun sochii eegaluu akka qabnu hubanneerra. Kanumaanis kanneen dursa kennamuufii qabu dubartootaaf daa'immaniif dursa kennuun dhiyeenyatti akka eegalamu abdii qabna. Xumura irratti lammiilee fi dhalattoonni Itoophiyaa biyyoota alaa jiran maatii aartiist Hacaaluu Hundeessaa deeggaruuf karaa GoFundMe duula maallaqa walitti qabuutti jiru. Qindeessummaa waldaa Maccaa fi Tuulamaa biyya Ameerikaa jiruun ka'ee gale duulli kun $500,000 walitti qabu galma godhatee amma dura $225 ol gaheera. Namoota duula kana qindeessaa jiran keessaa tokko ka ta'e Dasuu Tafarraa kaayyoo duula kana duuba jiru gaafadheen ture. Oromoon kan gochuu dandeenyu yeroo ammaatti wal faana dhaabbachuudha. Qabsoo Hacaaluun irratti wareegame galmaan gahuu jechuun inni calqabaaf inni dhumaa Hacaaluun Oromoo gandaan nama qoodu miti. Amantaan saalaan tuun taane dhaabaan tuun taane Oromoo akka Oromoo tokkootti ilaalaa ture. Kanaaf wareegame kaayyoo isaa galmaan gahuu jechuun akka Oromoo tokko ta'u. Dhukkuba kaleessa wal keessaa qabullee of keessaa baasee inni keessaa sinnalaas walii galee Oromoon garbummaa waggaa 100 meeqaatti akka hin deebineef kaayyoo kanaatiif du'ee akka namoonni keenya akka garboomanii hin cabne gochaa ture waan ta'eef nunis akka Oromoon tokko ta'u kaayyoon Hacaaluu tokko ta'uudha waan ta'eef kana gochuu inni guddaan isa kana ta'u maatiin isaa garuu hin dursa kana waan hunda durayyuu maatii isaa dursuu qaba jedhee namana eenyuun namaayyuu encourage gochuu kan hin barbaadu. Namni dhuguma kaayyoo Hacaaluun wareegameef galmaan geenya jechuu barbaadu akka ijoolleen Hacaaluu fi haati manaasaa haatisaa gargaaramanii waa tokko ijoolleen isaa wayirra gahan afaan qofaan utuu hin taane gochaan Oromoon gochaan akka agarsiisu kabajaan gaafachuun barbaada. Sababa kanaatiif immoo sagantaa maaching kan jedhamullee qopheessinee dhiyaata amma kennitee nama kana kenna amma kana immoo na duuba namoonni kennitan maatii wal goonaan jedhamullee feesbuukii kanarra deemaa hin jira. Namoonni itti hirmaachaa jiru. Warra amma yoonaa carraa kana hin arganne yoo jiraatan wanta kanarratti utuu hirmaatanii nutti tolan jedha. Baay'ee galatoomii fundraisingii sana irratti ofii keetiitillee haga $10,000 akka kennitee argeen ture. Namoota hirmaachisuudhaan duula adda addaa yeroo keetti kennitee duula adda addaa gochaa jirta. Maaltu kana akka gootu hamilee yookiin humna siitaa akka nama dhuunfaatti? Ani akka nama tokkotti Hacaaluudhaaf kun gahaa miti. Hacaaluun hayyuu keenya beekaa keenya weellisaa qofa miti. Hacaaluu baay'eetti dhiyaadheen beekaa kaayyoo baay'ee'an waliin haasofnus hin turani. Kaayyota sanatu karaatti jalaa hafe. Kanaatiif $10,000 homaa miti Hacaaluu faana bira qabnu. Miiliyoonaan utuu kennine nutti tola. Egaa kan akka inni immoo 100% wanta kanarratti yeroo koo kennee irratti hojjedhu wanna godhe yoo jiraate lafatu natti dukkanaa'e Hacaaluu dhabuun akkan of dhabeetti yaade yeroodhaa fi baay'ee yeroo rakkina keessa turre hundi keenya naasuu keessa garuu kansaa kana gahee Hacaaluu baasuudhaaf the only way ijoollee mucaa waggaa 6 badaan caalle qaba ijoollota xixinnoo 3 waggaa 3-4 ijoollota kana dhiisee gaafa deemu haadha manaasaa nu malee eenyu akka hin qabne natti dhaga'ame tokkoffaani. Inni kun immoo ani mataa kooti borishiftaanis ta'ee utuma kun ta'ee ta'uu baates waadaa guddaa galuu kan hin barbaadu iyyuu eenyuyyuu waa godhu isaa dhiisus ijoollee Hacaaluu itti gaafatamummaadhaan akka ijoollee koo guddisuuf nama gochaan agarsiisuu danda'u keessaa tokko akkan ta'uuf waadaan gala. Hacaaluun egaa kana qofa miti gumaachinuun Hacaaluudhaa kennuuf by the way namni eenyuyyuu baruu kan qabu maqaa Hacaaluutiin kadhachaa hin jirru hin kadhannes kabaja isaaf qabnu goota keenya celebrate gochuudhaaf mootii keenya hayyuudhaaf ati dhuguma faajjii Oromooti jennee Hacaaluu galateeffachuuf gadi baane malee kadhachuuf akka hin taane nama hundaa akka galuun barbaada. Kanarraa asuma irratti goolabni irraa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii fuula feesbuukii keenya daawwadhaa isiniin jenna. Sagantaa raadiyoo Katorbee kanaa akka qopheesse Eliyaas Mulugeetaati. Ogeessi istuudiyoo Deevis Mo'asaaru kan isinii dhiyeessaa ture immoo ani Baqqalaa Toomaati. Waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa deebana.